keessatti safuun hedduu gaccimaadha bar dubartii akkamitti tuman. Hai, me amma kun asli kan argitu. Oduma siin achi teettu irratti jannajjan akka barbaadetti. Oduma siin achi teettu. Garuu hin tumu gaarii. Hai, ma sodaalta harargee taatee biyya seenaa. Rakkoon qabu bareeduti mana ችግር የለውም. Biyya dhageeffadhaan ati yoo itti herumteellee rakkoon qabu. Dhageeffadhu sareetii ati yoo itti herumteellee nama beelloo sii godhee waa hunda sii godhu. Lubbu dhageeffadhu kan waliinuu itti heerumaa jirraa miti badhaan jechuun mee mucattiin tun daa'imaa waan kana hin beektu ta'a. Wayidda gongoraani. Tibar marqaan goota jenneeti barka sitti haasawaa jirtu. Sareetii yaan aadiin jaalla kushiinaa keessallee hojjedhee isuma bichaa argadhee jennaan uummata akka rakkoon qabu sareetii yaan. Marqaa fa'aa biddeena fa'aa nu buusuun sirra jiraata. Aadii gaafa sargii kan keessu. Biyya adda addaa deemnee bashannanaa nama mana xaragus ni barbaadanii beektaa. Rakkoon qabu lubbiyyeetii dhageeffadhu amma inni maal jedha beektaa? Ansilaa akka qayyadhee jiru asiin durallee itti himee jira waan ta'eef haanaa qayyattu itti dawwale rabbii kiyya. Hello. Ay ibsisha. Qaama ibiddina qabachuun. Dhagayi waan ansin jirraan maal jedhe beektaa kaleessa natti haasa'e. Mucattii san mana qayyaa geessii haanaa qayyattuu naan jedhe. Mana qayyaan deemta? Eenyu akkana jee? Ibsishatu iyyuu haa qayyattu mana qayyaa geessii. Ibidda amma beekaa. No way injoo akkas. Abibti dhiirti arsiidhaa dheedhii nyaachuun feetu dhiirri arsii dheedhii nyaachuun feetu wanta. Dubbii akkanaanis babattarish maal haasofti? Ganama kana deemree hirribaas jira. Abibti dhageeffadhu ammallee wanta akkasii hima dhagaye. Makkish ilaali. Aarsaa na barbaachisu kan falee waan kana waan jaaladhuuf si himaa jira. Waan si jaaladhuuf dhugaa rabbi. Dhiira arsiidha gaafa si fuudhu jechuudha shabbeena waliin si fuudha shabbeena kana jechuudha gaafa si fuudhu osoo ati mana seenin jechuudha. Halangee kana jechuudha kan maal fakkaatu kana jala dhadhaa kanatti dibanii fi shabbeena kana jechuudha dhadhaatti dibanii dhadhaa kanaan siilessanii. Maali angabra wayiiti moo kaniin halangee hojii heerumu man maalet na qaxaqaxamu moo? Abibti dhageeffadhu mataa gubbaa kaayan sin jedha mataa gubbaa kaayan ammallee jechuudha galgala osoo isin balleessaa jirti gaayis falmadha indee halangee hojii jechuun gaayis maka balleessii miti wallaahi shamaran arsii warri jala kana jirtan anaafillee dubbatina isiifillee dubbatina dhugaa jirtu bichaa dubbadha. Halangeen gaafa ilaal torbaanitti guyyaa takka tumamuun kan kee shakkiin qabu torbaani guyyaa takka ni tumamta laal kun shamarran arsiidha laal warri beekan warri madaa qaban laal. Laal dhugaadha warri jedhu jechuudha. Jechuun sun gaa magaalaa miti gaa baadiyyaa keessaree aadaa natti magaalamattuyyuu Abibti magaalamattuyyuu sin jira bar magaalamattuyyuu. Magaalatti halangee hojii mana seenti sanboota hin tuma. Wallaahi. Ammallee taree deebi'ee jechuudha dhageeffadha ammallee taree deebi'ee subii osoo laale waa takka osoo inni hin dubbatin subii akka lafti bariitiin buna dhaabuu qabdaati mooyyee tanteeta buna dhagahuu qaba. Ammallee halkan jechuudha aanan urgoodhaan sabaree qoraasumaa tanaan sunkurtaa dhalaa. Waan aadaa yoo ta'e fakkeenyaaf aadaa halangee walii yoo fuudhantee maal rakkoo qaba aadaadha miti dammoo halangee akkam godha mana rakkisaa. Hin fuudhaa atillee achumaan qammaftee halangeen sun maal akka taate argita akka nama guutuu qammaseetitti qammaftee ilaalta halangeen sun maal akka taate. Way good. Maal bered. Walla sunduri baadiyyaa keessa malee magaalaa keessa. Anamma jechuudha. Anamma haazariin kiyyaadha jechuudha. Yeroo natumaan halangeen natuma waan argaa guddadheef jechuudha. Namni waan tokko waan argaa guddatte ilaal keersi wannoon gootu jechuudha. Ani waan argaa guddadheeni waan argaa guddadheef sin jedhaa jira malee ani waan biraatiif miti. Jaartii yoon tumin hin taatu. Indi halangeedha. Gara laafaa ka jedhu kan argite amma torbaanitti yeroo takka shabab sirra godha sin jedha akka bishaanii kana torbaanii yeroo takka sirra yaa'a. Ammallee akkasitti tumamtee kaatee yoo sokkite siidhumatte gizee tumamtu san indee yoo iyyite siidhumatte ammallee taree deebi'eetiini yoo tumamtellee yoo iyyitellee siidhumatte yoo sokkitellee siidhumatte akkasitti tumame jettee karaftu yoo taate
lafa ol kootittee ganama yoo qabuna hin dhaabne taate nyaata hin goone taate itti deebifamtee jechuudha. Deebiftee qammafta bifa haarawaan jechuudha. Duuba mana hidhaatiin seene malee duuba bultiin seene jechuudha bara haala kanaan. Gisee asitu ammallee akkam beekta luka harka mataa kan kee kana luka lamaaniin qabee jechuudha akka nama hoolaa elmuu kanatti. Ayyaa bala ajaa'ibaan ci. Akkasi mee ibsaayyuun argitu bar gisee achi dallan akka inni itti dallanu bar osoo na bira jiraatte jira jechuudha. No ibsaan baay'isawii amala isaa namni tokko akka itti aaruun fedhu yoo namni tokko itti aaree bakka gisee heddumaan ja'an si aarsu ati yoo natti aartee baay'isawii nama aarsuun fedhu yoo namni itti aare hedduu rifatanii beektaa. Anamma jechuudha harargee maaliin filadha beekta dhiira harargee waan an filadhu. Bakka si dhawuu dhayaa waan akkasiisan cinqaa waan akkasiisan hin qabu gaafa si jaalatellee daarekti gaafa si dhiisellee daarekti gaafa hin barbaadu nikaa kan kee fudhadhullee jetteen akkuma nama caammaa luka kaayatee tiyyuma san si bira baafata jechuudha. Ila kunuudhaan amala garaa laafaa ka jedhu kun waan dhugaa dubbate. Dubbisee haadha faatee. Ila dhageeffadhu lubbuutii asii hima. Amma yeessu arge lubbuu arge guyyama jalqaba gaafa galgala dhuftee ola seentu san jechuudha. Gaafa galgala ola seentu akkanumaan sababaa godhee namni faatii sitti ergee meetuma ilaali ta'uusitu moo hin obsine jedhanii si erge. Inni daalka sirra dhangalaasuu waan jiru jechuudha. Galgala. Kanaaf waan kana hunda asirratti na dhagaye. Fakkeenyaaf dubartii kabajaa qabdu jirta jaarsa kabaju ta warra isaa kabaju istil saayiba isaa kabaju ta nagee haasu jira si galee yoo dubbattee suuta dubbattu sunillee numatu mamtee jechuudha akkuma lafaa keettuma. Aadaadha jaa'im haalan geedhaan irra ba'an. Laa jechuun hin jiraa miti laal akkam beektaa amma inumatuman dubartii jechuun tumaa jibba asanii miti bar tumaa yookaan haa duutuu haa badduu sanii miti bar dubartii shat jechuun sheexana irraa fageessan jiran shat haalangee kun hin jiraa miti haalangee arsii argitee argitee jettee laali dhadhaa kanaan gassiilessanii ibidda diimaa kana fakkaata sin jedha ibidda diimaa kana. Kana gisee takka sirra baasee jedhe balbala gabbaatee iyyuu fincaantu mana keessa fincaantee haayilaandiin gad darbitama. Hanabani maal haasawaa jirta sa? Oromiyaa keessa akkana jira? Way gudii. Maal haasawaa jirti yaara gudiidha kuni? Kanaaf anama aarsaa na barbaachisu kan falee sitti hime inshaallah rabbiin akka garaa keetii si haa godhu ibsaan meebi amala akkasiisanii garuu waan aadaadhaa hin dhiisanii kanaan nurraa godha jedhee. Amma masii akka nurraa godhan jechuu jedha fa'aati. Ajaa'iba wallaahi ajaa'iba bara. Akkana taanaan rakkoodha. Kanaaf wallahi shugguxee isheenti gin daffarteetu daffarteetumaan dhufaarta sareeti. Rakkoo qabu namni jaalalti jiraannan dhakaa baadhachuun nama jiraaba. Arafaa ta'e baga itti himte jetti kun dhala Mariyamaa jaalattuu diinii ta'etti sun faatiif hin sobdi jettee wayyaa addaati. Jaalalti yoo jiraatte dhakaa hin baadhataa langee miti ba. Anu akkasiisan jedheeti. Yaa akkas yaada faate. Amma jechuudha obboleessi jaartii ofii gurra tokkicha biintee rabeeta gurri tokkichi hin jiru gurra tokkichi dhoo'ee jira jechuudha shabbeen. Maal haasawita mee wallaahi jee gurra hunda nama buuste. Wallahi amma pa hin danda'u. Gurra waraadha faati. Wallahi maqaa dhiira keessa nyaalleessaa jirta dhugaadha moo? Ay. Akkamitti dhoo'ee natti hin rabbisee. Ulaa osoo koflu boo'ee.
Akkamitti dhoo'ee garuu natti himi. Inni beektaa akkamitti aareetumaan jechuudha osuma qabeetiin jechuudha irra dhangalaasaa jiru. Namni gizee aaree wayi as dhaya dhugaadha. Laali namni gizee aaree wayi as dhayaa achi dhayaa laala gurra kana laal bakka lama godhee addaan baase. Orgasanii amma jechuudha bishaan masalaa taallee gizee inni buusi jedhee malee namaan buusi jedhee malee. Barra laali namni nuu balbalaa dhufee yee jedhee ati dursitee afot uttaaltee yee jettee sagalee hanqii ol kaaftee ati gad dubbannaan nama sanitti achuma waliin deemisin jedha. Manatti oolmaan deemi nama sanii waliin keessattuu dhiirafaa yoo ta'e jechuudha. Mi'attii sana kaayis osoo haga dandeenye waan dandeenyu irraa gorsinee waa'ee aadaa arsii kanaa waan takka takka ittiin namatti yooma jaaladhuuf amatti dhiyaadhuuf itti maa jira malee. Rakkoon qabu waa'ee aadaa arsiidhaa hin beekaa dhissiyyaati. Dubartiin arsiidhaa yoo tumamu baatte dirratu hoosisaa. Jechuun bar dubartii arsii yoo tumamu baatte dirratu hoosisaa miti bar. Tumaani bakka akka wannooti bakka dhiirri ta'een akkasitti ilaalti. Dubartii jaalatu tumti malee ammallee tan jaalanne hin tumtuuyyu. Ta jaalattu tumti ta sirri jaalatan. Jaarsee callisee bar. Jaarsee wee yookaan. Mangisti dubbatu jira min dhageeffatu qabna bar haayi. Wanti haati faatee itti dhugaadha gurra hundaan nama dhoowwaa jetti bar. Dhugaadha. Indoo min tarraftee gurra bichaa eega ta'e. Yaa ka ijjiba dhufaa jira bara. Maay dimokiraasiin hin jiru? Jechuun gisee aareedha osoo ka ijjiba dhufaa jira garuu baatee hin himattu dubartiin. Baatee akkana na godhe jettee abbaa manaa ofii hin himattu. Duutee waan barbaddi malee abadan hin himattu abbaa manaa ofii. Akkana na godhette sarbaa isii kana falal xash godhee shabbeena kanaan jechuudha. Duutee baddi malee hin himattu. Akkasumattuu iyyuu jaalatti biyyee nyaattee jaalatti bakka. Shamarran ammaa dhiifama naa godhe haadha faate ta duriitiin gargaraa ta ammaa feeki xiqqoomatti ijaanni ilaallaan qaata siyyaamte. Amma warra warra biyya ormaarra jijjiraatu malee biyyatti ammallee akkasuma gadi jettee jiraatti. Maa kun amma obboleessi kiyya fuudhe ijoollee lama dhalfatee jedhe dheengaddi tana gisee biyya bilbilee jedhu mana yaalaa jirra naan jedhan maal goosan jennaan gurra diintee. Malas etis. My good. Kudidha wallahi. Dhuguma mu wala faadhe. Wallahi birri. Habibti birri ergee ture siin jedha. Ana makanumaaf bar gizee kun amma jaalalti ijoollee teennaa tasit komandootuun gizee na qabdu shabbeena san yaadadha garuu an ammoo jaarsa nama tumuu fedha an waan keessa guddadheef jecha jaarsi yoo nan tuminii waan na jaalatu natti hin fakkaatu torbaanii guyyaa takkaa lama shabbeena sanarra baasuu qaba guyyaa lama bakka. Guyyaa lama qalbii nagayaatiin dalagatta bifti yoo tumamtee jettee waa takka ofirra hin shakkitu. Amma barate amma haga barattuuf malee jechuudha. Yoo barattee jette in gaafattaa yoo gaafa shabbeen kan teessuun eessa jirti hadhamaa in argine samuuna kana jettee gaafa. Ara uleemo allaalaki waatumamuun fedhu. Hin gaafattaa hin jedhee bar shabbeen kan teessuun eessa jirti hin argine waa jettee bakka akka gaafatu. ወይ ጉድ ስንት ነገር ይጠብቀኛል በእኛ አርሲ ከገባው አከነት አንድ በፉሊ ነገር ገሌሬ ገልገል አን ጊዜ ቱማማን ነው ለጀቹላ lafa akkaataan tumamtu bar bakka jechuun waa balleessinaan garuuyyu inuma tumamta ammallee jaalala keessa qaldii keessa osuma tattabattanillee numa tumamta. Tumaan beeki tumaa jaalalaatiin jira miti qaama si jaalatuuf si tuma malee jibbaaf hin tuma.
dhiirti wannoodha arsiidha dubartii hin jaalanne dubartii jaalattu tumti. Gizeen isitume aamiin jetta ati jechuudha aamiin jettee fudhatta. Ammallee lammaffaa iyyuun hin jiruudhaan jedhanii akkasitti laga gamana uummata olii yaasan siidhumatti irra sii dabalamte iyyuu. Sun ammoo gizee ati iyyituu suni bareedatu irra sii dabalama. Hayiidhaan paawuriidhaan irra sii dabalamte gizee iyyanii sun. Jaafeekin gizee iyyanii sun maaf akkas jabaatti qoy. Amma ati waa balleessite haadha faate. Amma maakiin jijjiiruun ka baalerra. No baalerra jijjiiruuf miti bara aadaa barsi itti himaa jira malee rakkoon qabu jechuun waan jiru waan reyaalitii jiru itti himaa jira.